Isin buna naa jennaan shaayii soogiddoodhaan danfiseetti fide jaalala kee hamaa jechuudha. Raajaa kun laayitee baadiyyoo. Sirba kana albabana si baasi. Oh, I love you like crazy. Tabakatan abor cinkam. Ya talukti si bakkeni kobeetti kaatan tuni akkanatti dhadha. Okay, maqaa kee haa dhugaa. Ya maqaan kiyya. Maqaa kan si Eimaan kana si baafate obboleessa dhaggeeffadhu. No, dhugaa. Wallahi jemi ati nama salaatu. Wallahi. Eimaan eenyuti? Eiman Jamal. Eimaan Jamal eenyu? Jamal Adam. Jamal Adam. Haa? 19. Ya. Akka dhalatte horii xiqqeessuu eegalteesis. No. Eeshi. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya Eiman Jamal Adamii waggaa 19 ja'a kana namanu waggaa isaan namanu baaleetti ja'a yaa waggaa Awurooppaa dhufe nutti himate Awurooppaa jira waggaa ja'a Awurooppaa keessa jiraata umriin isaa kopheen isaa quxuree 40 kiiloo 67 gaafa biyya jiru isaa kiiloo 40 waan kaan irraacha kan dhagaa jirtanii haa ta'u Faaxochi hedduu qabdaa tajaajila jantu. Wata kan qabu. Okay, Faaxochi kan barbaadame. Dheerinni isii meetira 1 fi seentimeetira 70. Dheerina amma kamiin maxxarameettee yaadameeti? Yaa gimmiti raawwattatee jechuun ka. Tanarra dheertuu jee malee rakkoon qabu. Narra dheertuu jee takka narra gabaabduu jee waa lama. Biyyaansi taakka tiyyaateetii tunu taate. Angawaa biroo dhaggeeffatu. Ankasin saamisti hidhate. Okay, yoo dhalaan hin turtee waan hin beekneef dhalaa waan asin jodhage. Dheerina keessaa bee waan biraanitti. Okay, tamuddiin isii jechuun tamuddiin isii lakkoofsa 8 taate. Tabakka tanaa bor cinqam. Bakka tam? Bakka tana. Ishi borci achi hin qabne haa. Yaa duudarraa jechuu barbaadeeti. Borci duudarraa hin qabu. Ishi quxurii 8 ammasoo. Na tawayite waliin ta rifeensa qabdu. Rifeensa ka qabdu. Yaa tawayite duuba kana ilaalte yoo namni akkanatti itti hirkatee jecha akkanatti qabatee akkanatti itti hirkate irratti hirkata taatu. Irratti hirkata taatu. Yaa akkana jecha. Haa boo. Ta mormi isiidha. Akkanatti taatu. Gabaabduu sun taate ta mormi isii akkanatti dheeratu jecha. Ishi lookoo mormi dheeraa hayyee. Yaa lookoo mormi dheeraa. Hayyee. Yaa ta lukti isii bakkeenii kopheetti kaatan tuni akkanatti hin dhadha. Oromoon hin qabdu. Oromoon nama akkasii hin qabdu. Hotte duuba hin qabdu. Okay. Laalee qofa jettee. Kana laal. Laal. Okay. Kana laal. Laal. Okay. Kana laal. Laal. Okay. Kana laal. Obbolee cheekii mul'attu. Obbolee qashitee argateettu. Achi. Miyyoo ijaan mobaayila seentee achi miyyoo. Eewwa kat laaltee tan. Yaa. Okay. Tamtu taa'amma keessa. Qashtii ta dhumara seensistaan. Tam. Ta dhumara seensistaan. Qashtiin talaal arge. Neechi obbolee mul'attu warra ishiin shabakaan qabdu sirri obbolee carraa yoo achi hiitee mul'anne. Kanaas hiitee. Yaa. Okay bakka. Jara keenya jarri kaan bakka carraa gaarii ishii huntaa dhaggeeffattanii mooraan isin hin tuqamina maarni hin jeena waan takka. Dhageessanii? Nasiima eenyu? Nasiima Ahmad. Ahmad. Umriin teemee? Nasiima Ahmad.
Eessa jiraat? Animal. Sudi jirada. Suudii. Sudi jirada. Okay. Harargeedha iddoon dhaloota? Nasiima? Aki alala. Nasiima? Aboo cika maal Nasiimaa kana isaa Nasiimaa filatte si aboo. Oromoo loof teetu sun quxurta akka hafan isaan filateef. Oromoo loof kottu. Oromoo loof. Warra akkanaa kanaan hin baasan dhageessee waraqaa jiru kana fakkaata. Oromoo loof. Oromoo loof maqaan keenya hodhugaa. Wayes. Zamzam. Akkam ibsaa? Nagaami. Zamzami maqaan dhugaa. Jee alhamdulillah. Zamzam eenyuti? Zamzam Abdurrahman. Abdurrahman. Dhalattuu eessaati? Arsii Shaashamannee. Arsii. Eessa jiraata? Akkam nagaami waan fi Salam bareedaa koo akkam nagaanaaf jirtaa? jira alhamdulillah akkamatiin jirta. Siif jira bareedaa koo maaliin badde yoo? Maaliin badeetteeti beektaami jiru Awurooppaa Wallahi nagaa siif qaba maal si yaade? jira. Biiziin ilaataa ta'e yeroo baay'ee barjaalalli ta'e hedduun hammaattee jirti. Maal beektaami waan fi jireenya Awurooppaadhaa yaa'u guyyaan hojiidhaa galgalli maalidha sa'aatiin ani siif qabda immoo sa'aatii kana waan ta'eef sa'aatii kiyya eeggadeen sii dawwale. Akkamatiin jirtaa? Yaa bareedaa kiyyaa. Nyaatas nyaadhu sagalee kan kee yoo dhageenye bakka hedduu na dabbaraa maalidha silkiin kan kee biiziidha. Innaa wallaan irratti sin argadhu. Tan anuma keessaa dubbatte tan anuma keessaa dubbatte dhageessee albabaan an leengadda baasaa ture si. Naabbaaf ta'e garuu na fakkaata re'ee bareedaa kiyyaa hedduu si jaaladha garuu maalidha jaalala yoo nan jaalanne naaf himi dhugaa. Caqasii kananan siif jedhe kan dhageessaa sirba kananan albabanan siif baasi. I love you like crazy. I'm messy like crazy. Kireeziin tu arraba kabeebii kiyyaa sirbi akkana jedhuun jira meelaaf. Afaan Oromootiin si jijjiiru? Beeb innaa jaalalli kee hedduun hammaattee jirti beetee innaa yoo wal agarrare. Inde wal argaamoo? Wal argaan si yaachisiin qaba. Guyyaa takka itti kiyyaa akkana ganna deebiseen beektu jaalala kee hamaa jechuudha. Laaqana nyaadhee of jala kaayee jala qabbanaa. Maalidha yaa bareedaa kiyyaa? Maalidha beektaa inni? Wanta an si bira hin jirreef osoo si bira jiraadhee eenyu akkasi nyaachisu beektaami? Garuu hanganamas waa'ee kan kee yaada, galgalas waa'ee kan kee yaada, karaa deemus waa'ee kan kee yaada. Dhugaas hin jedha. Jiraachuu hin dandeenya. Jaalalli kee hedduu na dararaa jirti. Atiin garuu ganamaa fi galgala bichaa na yaadda na beektaa. Ani garuu sekondiidhaaf waa'ee keetii osoo hin jaanneen oolu. Bakka hojii irra jiru taa'in sekondii daqiiqaan boqonnaa qabutti tikistii siif godha. Ani suuraa kan kee iskiriinii kiyya rakkaadheemuu baaces laala. Gizee rafus silkii kiyya of jala kaadheetiin. Gizee deemus iskiriinii kiyya hin kee rakkaadheetiin. Innaa bakka maal jedhee si ibsare osoo onnee kiyya baqessanii situ keessaa mul'ata. Dhugaas hin jedha. Yaas dhugaadha. Suuraan kiyya iskiriinii keetirra jira garuu suuraan kan kee ani suuraa kan kee osoo hin taane atiin onnee kiyya keessa jirta. Yeroo atiin kolfitu. Atis akkasuma yaa bareeda. Yeroo atiin kolfitu maal akkanatti fakkaattu beektaa? Nuurallee inni jannata keessaa waan gadi baate natti fakkaata witteetiin akkanatti naa dawwaltee akkanatti silaalaa sitti haasa'u. Beebii koo galatoome ani dhugaas hin jedha hedduu jaalalli kee natti baay'attee jirti asuma ibsaanis naa suuqee naa fiduu isaatiif haa galatoomu jaalalli kan kee onnaa ol natti taatee jirti dhugaas hin jedhe nyaata hin qabu hirriba hin qabu innaa'uma kan kee yaada yoo namni maqaa biraa na waame ani maqaa kan kee waama bakka maal jee si ibsaan indaa kanaafuu jaalalli kan kee na bira nu dhoobisee jirti yoo wal agarru. Sayoomiyyoo
lubbuu tante tokko daddaa sayoomiyyoomiyyoo narra dhufti mammaramta. Guyyaa moolaa gara dhufee sitti maramaa rakkoo qabu bareedaa kiyyaa. Waa'ee keetiin himaa deema ani ibsatti. Tanaaf namuu Azaanuu gaan qabu gabaabsitu as. koomentii irratti. Inni asi jaaladha yaa bareedaa kiyyaa'ee. Oh, Ayee. Aloo. Heymar. Salaamu alaikum bareedaa kiyyaa. Waalaikum salaam lubbuutoo akkam jirta? Nagaa siif qaba lubbuu kiyyaa akkam nagaa naaf qabdaa? Nagaa lamta. Na waraana. Akkami jiruuf jireenyi? Wata kana dhukkuba waa'ee yaada kan keetii eedarraafni halkan guutuu har'a osoo hin rafiin akkasii bakka hojii deemeen sababdiisanii xiqqoo wanni wahiin irra bu'e. Na dhukkuba akkam jirta? Anaa dhukkuba yaa bareedaa kiyya maaltu si dhukkuba baraanis waayaduma kan kee dararamaatiin oole akkam nagaa jirta hedduu si yaade bara. Yaa eda manaa baan si argeen osoo waa'ee keetii yaaduu bakka hojiitti waan irra bu'an. Anis akkasuma mana baan si arge ilmaan hedduu wajjin horreetiin kan bakka walla gixxaseen nu wal arge garuu akkam. Jira alhamdulillah kan hojiin maal fakkaata akkami madaamii keetii walii galti. Isiin immoo maal taate jetteeti si walii galtee dhaba waan jaalala kan kee malee burcuqqoo isii guyyatti 5 cabsaa oola bar yaada kan keera kan ka'e. Sorry maal rakkoo qabarii wal guddatte torbaan tokko guyyaa 2 ji'a 3 na dowwori akka yaanne waa'ee siidaa. Siin jedhin ture haasofni. Jaalalli kan kee dhugaa siin jedha yoo isin sannaa fidii jettu ani kubbaayyaa itti fida jaalalli kan kee hedduu na dararee jira yoo isin waan biraan ajajju waan biraa itti fida dhugaa jedha jaalalli kee irriba na doogee jira bareedaa kiyyaa. Yoon furmaata naa goota. Yeroo tokko dammoo wanti siin shaayii naadam shaayii sukkaaraa naadam siin jette shaayii soogiddaa danfistee fi osoo kennitee fi sin rakkistu ture maal lubbuukoo. Dhugaa anis akkasuma guyyaa tokko maaltu na mudate beeytee. Isin buna na jennaan shaayii soogiddoodhaan danfisee itti fide jaalala kee hamaa jechuudha. Sukkaara seetiin. Osoo barbaachisaa osoo okay go ahead. Miira keessa nu galchitan jennee miira keessaan waaftanii sun. Wallaahi. Ati bro WhatsApp dhaggeeffadhu ati. Janaan beeytu. Janaa miti jaartin teetu osoo haasawaa kee kana dhageesse osoo fuutee jiraate si jalaa sokkitii waati. Muudii harkaa qabee bara. Muudii qabataa jira. Guutumaan guutuutti manneenis kan murteesse akkuma yaada kana dhalaa dhammoo ejaa baalee fi arsii walirra lakkifnee isaan Suudi Arabiyaa fi biyyatti isaan irratti taphatan Suudi Arabiyaa fi Awurooppaa jidduutti gaggeeffame lolli kuni lola kana keessatti immoo arsiin akka mootee arsii bakka buutee taa welliste zamzam eenyu jettisi? Zamzam Ibrahim. Zamzam Ibrahim akka mootte baga mootte galatoomii kun carraan keeti yaa dhalaa moo parsantii meeqan akkasii mootte mi gartaa biroo parsantii 64 guutuu 34 bicha yaa okay janteen beektu ati muudiin qabadhatteeti Inna galatoomii naa weellistee fi hin jirta. janaan beektu janteen beektu dhiisiree muudii Talama nama cinsitee wallahi lazi. Hoggo tokko dimmo sayoom na hayyamtee nammaramtaa hoggo tusan xiqqasho muudii fiddee turte. Deebitee immoo shaayii barbaree itti neexee zayitii itti neexee maal akkana baaliyyoon barboonuti baaliyyoon jaalalaan tokkoffaa kadhaabbatee deemu baaliyyootti osoo hin heerume jee gaabba jennee teenya ati immoo daaraadaa hullaa itti baaliyyoo. Baaliyyoo bakka buutee asitti dorgomuu keetiif galatoomii garuu immoo wanni ati goote feeridha. Muudii qabattee muudii osoo hin qabatin taa'in haasawaa akkana sibbaree yaa xiqqashoo beekte namni guddaan kun hogoo akka ta'e ol daddarban guddumtuun akka ijoollee ibsaa. Miira akkasiis tokkos dhagaman fakkaata dhiifama waasin jechuu xiyyaa fi baga hirmaattee deebii filannoo keessa gisee amma ni filattee mi'aarra. Filannoo keessa deebii mana kana sappoortii godhii sheer godhii koppiliin godhii jabeessii waliin ajjirra
guyyaa tokko larguun oolu warra Awurooppaa kana silaa walumaan bakka takka jiru waan ta'eef galatoomee halkan gaarii si hawwa biroo kiyya. Yaa inshaallah isiniif halkan gaarii atiis waan laaf carraa namoota keetiif hedduu takka yaa. Okay bro. Yaa ibsaa Galatoomii fayyaa naaf ta'e. Naa odeessu keeti. Namisa kaadhu qaba. Fayyaa kan. keep going. Haara ture baga moote. Ibsa maal yeroo hunda mana kan kee kana taa'eetiin barsi ergadhaa bar. Jara keenya foloo 300 kannaa fi.